Bondiidii yeroo kamuu hanga feetanitti fayyadamtanii ergasii carqii isaa irraa jijjiirachuu dandeettan jechuudha. Kinootii asinillee isinitti mul'isa kun makaddaa isaati. Namoonni tokko makaddaadha maal rakkoo qabadhanii bondiidii du'aa jechaadha. Bondiidii laafaa itti galchan jechuudha. Ta'uu hin qabu. Hunduu oriijinaalii ta'uu qaba. Hunduu tokkoffaa ta'uu qaba jechuudha. Akkuma isin argartan kana jechuudha. Bondiidii tokkoffaadhaan jechuudha. Hojjannee akkanatti baasnee irra isiniin jedha. Maashaallaadha. Bondiidiin isaa bondiidii tokkoffaa bondiidii oriijinaalaa keemikaala qabu jechuudha. Argitanii waan feetan osoo gootanii hin faraffaramu jechuudha. Kana jechuun keemikaalli isaa sirrii itti gaheera jechuudha. Maashaallah oboleettiin Tenyaa Arabiyaa Majliisii bondiidii kwaalitii ta'e naaf hojjedhu naan jettee bondiidii tokkoffaa jechuudha. Darajaa tokkoffaa qabu haala kanaan hojjedhee fi xumuree fi jira jechuudha. Abbaa 40ti. Bondiidii kanaa fi carqii kana namoonni jaalatan keessan dhuftanii na dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Akkasuma jalqaba irratti akkuma seentanii viidiyoo kana subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Hundumti keessanuu viidiyoo kana keessa osoo seeniin dura like tuqaa isiniin jedha. Bondiidiin akkuma isin argitan bondiidii kwaalitiidha. Akkasuma carqiin isaallee carqii oriijinaaliidha. Hanga xumuraatetti viidiyoo kana ilaaltan waa hedduu irraa hubattan jedhee yaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jira jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kennaa ka'oonni qulqulluurraa maddee isin biraa jiraatu jecha har'a minxaa fi algaa bira afatan isa lamaa fi akkasuma Arabiyaa Majliisii bondiidii kwalitii ta'e qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Yoo jaalatan keessaan na dubbisuun irraanfatinaa isiniin jira. Asumaan viidiyoo kiyya kana subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa isiniin jira. Asham harka fuunee warroonni kiristaanaallee amantii fi kutaan osoo addan qoodin kan biyya keessaatii fi kan biyya alaallee bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kennaa ka'oonni qulqulluurraa maddee isin biraa jiraatu jecha minxaafiin kun tokkoffaadhaan miti akkuma isin argartan kana tokkoffaa osoo hin taane ka itti aanu jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Inni kun tokkoffaa miti tokkoffaa illee yoo barbaadan hin jira jechuudha isiniif benna. Inni kun garuu tokkoffaadhaa miti lammaffaadhaa namoonni bitachuu barbaadan gatiin isaa birrii 2,200 jechuudha. Namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Ka kana caalullee hin jira ka isa caalullee hin jira jechuudha. Hunduu darajaa qaba. Isiin gatiin isaa ol ba'uun barbaadu gatiin isaa qinnaashii ta'e naabiti. Yeroodhaa fi algaa bekkee algaa irra ijjatanii san buufachuu barbaadan an jette minxaa fi gubbara buusuu barbaadan an jette haala kanaan baasee fi jira. Itti aansee Arabiyaa Majliisii abbaa 40 meetirii 12 saalooniin kiyya baay'ee guddaadha. Saaloonii guddaa qaba waan ta'eef Arabiyaa Majliisii dheeraa barbaada naan jettee turte. Akkuma oboleettiin Tenyaa nuun jettetti tittinasiin isaa lafarraa ol dheerumsisaa abbaa 40ti. Akkasuma inni illee jechuudha karariin isaallee kararii kana karariin kun kararii baay'ee bareeduudha. Namoonni jaalatanii namoonni feetanii ajajachuu hin dandeettan isiniin jedha. Inni kun abbaa 40ti. Yoo barbaadan abbaa 30 abbaa 20tiin illee ajajachuu hin dandeettan isiniin jedha. Erga turtanii carqiin kun erga turee booda isin ajajjan carqiin sun deebi'een argamu waan ta'eef carqii yeroo tokko argamu booda hin argamu. Bondiidiin isaa garaa keessaa tokkuma jechuudha. Hunduu kwaalitiidha. Garuuyyuu garaagarummaan isaa carqiidha jechuudha. Carqiin amma yoo kanaan ajajjanii booda kanaan hin argattan ta'uu danda'a waan ta'eef carqiin kanaatiin dhabamuu danda'a waan ta'eef dafaatii namoonni carqii kana jaalatan dafaa ajajadha. Asirraa yeroo dheeraa turtanii ji'a hedduu turtanii yoo isin kanaan jettan ammoo isin hin arginu. In argatta waan ta'eef ajajadha isiniin jedha hin dhabama. Maaliif jennaaniin carqii yeroo tokko dhufu yeroo lammaffaa irra deebi'een dhufu. Carqii yeroo tokko argamu yeroo lammaffaa hin argamu. Sababa saniif jechuudha. Arabiyaa Majliisiin gatiin isaa dabalaa jira waan ta'eef dafaa ajajadha isiniin jedha. Arabiyaa Majliisiin oboletii kennaa akkuma isin argitan kana jira jechuudha. Warroonni meeshaan keessan isiniin bahini waluma duraa duubaan isin baasa obsaan eeggadha isiniin jedha. Namoonni ajajachuu feetanii ajajadha isiniin jedha. Warroonni meeshaa na bira ajajachuu barbaadan meeshaa fannicharaa namni barbaadan maashaallah carra qabeetiidha isiniin jedha. Meeshaa fannicharaa waan ofii hojjennu jecha meeshaa kwalitii isiniif hojjechuu dandeenya jechuudha. Akkasuma meeshaa mana keessaarraa Arabiyaa Majliisiirraa argitanii kararii diizaayinii lamaan jettu oboleettiin Tenyaa beeftiraasii jechuudha.
karameellaa fi isa kanaan ajjatte jechuudha araat maazanii kanaan ajjatte isinillee ka barbaadanii fi ka feetaniin ajjachuu ni dandeettan isin jedha akkaataa isin barbaadanii fi akkaataa fedha keessaniitiin isiniif hojjanna waan ta'eef lafarraa ol qabsiisaa abbaa 40 akkuma isin argartan kana akkaataa diizaayinii isaa argaa jirtanii diizaayinii kanaan filatte karariin isin filatte kararii kana isinillee kararii kana hojii jaalattanii karariin kun isinitti tole dafaatii ajajadha isin jedha warroonni Arabiyaa Majliisii jechuu barbaadan Arabiyaa Majliisii ta'ee farnichara irraa ta'ee gatiin isaa dabaleera waan ta'eef dafaatii ajajadha isin jedha bondiidiin isaa garaa keessaa kinoo kana makaddaan isin ajajatteni isa kanaan jechuudha diizaayinii makaddaa hundumtuuyyuu diizaayinii garagaraati waan ta'eef kam isin barbaadaniin isin hojjanna diizaayiniin hanga afurii akkasitti jira jechuudha kan makaddaa kanneen jechuudha kam kaattu jira isa kanatu jira diizaayinii baay'eetu jira diizaayinii isin jaalattanii fi kan fedha keessaniitiin yoo ajajattan nu isiniif hojjanna isin jenna akkana fakkaata waan ta'eef maashaallah diizaayiniin Oboletii teenna namoonni mitirii 12 hangam kaa jettan mitiriin 12 kinooti isa biraa immoo bondiidii isaa isinitti mul'isa bondiidiin isaa bondiidii kwaalitiidha isin jedhee jira bondiidii kwaalitiidha kinooti arguun amanu jedhani kinooti ijaan argaa isin jedha bondiidii kwaaliti jechuudha baay'ee xankaaraadha bondiidiin kuni bondiidii yeroo kamuu hanga feetanitti fayyadamtanii ergasii carqii isaa irraa jijjiirachuu dandeettan jechuudha kinooti asinillee isinitti mul'isa kuni makaddaa isaati namoonni tokko makaddaadha maal rakkoo qabadhanii bondiidii du'aa jechaadha bondiidii laafaa itti galchan jechuudha ta'uu hin qabu hunduu oriijinaalii ta'uu qaba hunduu tokkoffaa ta'uu qaba jechuudha akkuma isin argartan kana jechuudha bondiidii tokkoffaadhaan jechuudha hojjannee akkanatti baasnee isin jedha maashaallaadha bondiidiin isaa bondiidii tokkoffaa bondiidii oriijinaalaa keemikaala qabu jechuudha argitanii waan feetan osoo gootanii hin faraffaramu jechuudha kana jechuun keemikaalli isaa sirrii itti gaheera jechuudha beektiraasii isaa garaa isii keessaa kinooti garaan isii keessi maalidha kan jettanii fi garaan isaa keessillee kinoo kana jechuudha beektiraasiin isaallee Arabiyaa Majliisiin kun Arabiyaa Majliisii kana qofa osoo hin taane kamiyyuu jechuudha Arabiyaa Majliisiin hojjannu bondiidiin isaa bondiidii kwaalitiidha lafarraa ol qabsiisaa abbaa 40ti isin yoo barbaadan abbaa 30 abbaa 20 hanga feetan godhuu dandeettan jechuudha mitiriin isaa mitirii 12 jechuudha akkuma isin argartan kana carqiin isaa karariin kun hin haqata warroonni jettanii fi karariin kun kararii haqatu miti jechuudha argitanii hanga feetan qeenshaan osoo faaqame kararii haqatu miti karariin kun kararii wajjin bahe malee kaammoo itti maxxanfame sanii miti jechuudha warqaamaan isaa kunillee maashaallaadha namoonni barbaadanii ajajadha isin jedha Arabiyaa Majliisii kana yoo jaalattanii ajajadha Arabiyaa Majliisii kana qofa osoo hin taane jechuudha meeshaa farnichara namoonni barbaadanii harka keenyaan ogeessa cimaadhaan jechuudha maashaallah akkasuma mideeffii kwalitii ta'een jechuudha isiniif hojjanna kottaatii ajajadhaa isin jedha meeshaa gaarii fi meeshaa babbareeda namoonni barbaadanii nu biratti inni argattan isin jedha maal kana qofaa miti meeshaa mana keessaa kitchen kaabineetii keessaa jechuudha akkasuma meeshaalee biffee jechuudha meeshaalee biffee irraa meeshaa barbaadanii isiniif hojjanne haala gaariidhaan isiniif xumurra jechuudha warroonni eessa jiraata zulaa eessa jiraata jettan anshaashamanne jiraata garuu naannoo isin barbaadanii fi boota isin barbaadanitti jechuudha isiniif geessa jechuudha meeshaa keessan hanga maatii keessan biraa isiniif geessa jechuudha warroonni erga galtanii booda fudhachuu feetan jechuudha kiraayii isiniif kaa'aa jechuudha kiraayii isiniif kaa'aa warroonni erga galtanii booda fudhachuu barbaadanii kiraayii isiniif kaa'aa warroonni meeshaa hedduu qabdan kilaasii kophatti isiniif kaa'aa warroonni ammoo meeshaa roottoo meeshaa xixiqqaa qabdan namaa walitti isiniif kaa'aa asirraa gasii mitira tokko achirraallee gachi mitira lama jechuudha walitti meeqaa mitira sadii kuni mitira lama jechuudha koornariin mitira 5 akkasuma ammoo garanattillee mitira 2 jechuudha mitira 7 jechuudha koornariin kunillee mitira 2 jechuudha mitira 9 akkasuma ammoo jidduu kana keessallee mitira 2 jechuudha mitira 11 tagaranartu mitira takka mitira 12 jechuudha Arabiyaa